Isatti hirkatee om sodaadhe beeka. Dhaggeeffatanii wanta hundumaa nama gaddisiisaa jechuudha. Yaa gocha kuni warra keenyarra maree aniif mucayyoon tuni wanti wal baddalle tokko hin jiru jechuudha. Wanni ishiin beektullee hin jiru eeyyini. Anis wanni beeku hin jiru garuu haa ta'u xiqqoo haa beeku iyyuu malee waan keessa gad bu'ee beeku tokko hin jiru jechuudha. Kana sila kana ta'eefi inna mucayyoonis wanni ishiin beektu hin jiru. Kana abboonni illee kunoo akkana jedhani waan ta'eef akkana jedha waan ta'eef inna ani osoon isa illee homaa wanni na godhaa tokko hin jiru. Gocha kanaanis doon isee homaa wanni na miidhuu hin jiru natti fakkaata. Gochi kuni garuu anaaf isheerra kan hin jirredha. Warra keenyarra jira. Immoo gocha kanarra kan raawwate qaama biraati. Kan itti waamamu garuu hundumaa abbaan isheellee gocha kana godheeti miti. Zarii isaa haa ta'u malee abbaan isheellee harki isaa bahee waan kana dalageeti miti jechuudha. Kana sila ta'eefi aannan isaaf hin jedha bakka waaqayyo gooftaan nuuf haa dhiisu. Anas waaqayyo gooftaanii laphee qulqulluu naaf kenne. Akka nama dhiiga bifoon gooftaa wajji fudhannu waaqayyo gooftaan naa taasisu. Mucayyoon eeyyan wanni beektu hin jiru. Anillee qirriitaadhaan walitti deemurra waan tokko beekuun dirqama jechuudha. Wanni kun akkana jennee quba walitti qabuun waan tokko beekuun dirqama jechuudha. Inna anis gaafii natti ta'e si jammar mucayyoon as keessa jirti se'u jechuudha. As keessa waan jirtu se'u garuu akkam coonaa jirtu nan beeka. Mucayyoo adaala ishee tanan nan dubbisa jechuudha. Burtee mooshkee tanan dubbisaa na dubbisti jechuudha. Inna maal godhate wanti sitati jidduu namaatitti yoo argame wanni godhan tokko hin jiru. Darbee kan du'e nafsee nuuf amaaru kan turu waaqayyo gooftaan jaalala tokkummaa nuuf haa kennu. Wanni godhan wanni tokko hin jiru. Yoo nu walii goone waaqayyo dhiifama nu godha waan ta'eef inna anas waaqayyo gooftaan obsa naaf haa kennu. Mucayyoon tunis waan kana baddaltee hin qabdu. Isin jedha kennaa hirkoorri keemmoo booda si deebisa kanaaf. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamoota jaallatamoota maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu. Hordoftoonni chaanaalii keenyaa yeroo santuubii biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya ala kutaa biyyoota garaa garaatti argamtan. Miseensi waldaa keenya hundumti keessan akkam jirtu akkam chaanaalii keenya hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii. Guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni teessoo isaa Aariyaam irratti saatiif haa ta'u. Bageessan guyyaa har'aatiin miseensi haaraa taatan chaanaalii keenya yeroo santuubii sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Warreen immoo miseensa taatanii jirtan laayikii fi sheerii gochuudhaan barumsi kun namoota hedduu bira akka ga'u namoota bira akka qabu taasisuun gahee keessanii. Guyyaa har'aa kana yaada tokko qabadhee deebi'ee dhufeera. Yeroo darbe yaadni kunis karaa wangeeltuubii egaa akkuma beekamu yeroo santuubii fi wangeeltuubiin chaanaalota yeroo ammaa kana ani irratti tajaajilaa jiru tajaajila irratti kennaa jiru tajaajila lachuu irratti kan kennaa jiru jechaadha. Yeroo darbe gaaffii miseensa keessaa ka'e yookiin immoo hordoftoota chaanaalii keenyaa ka'eetiif deebii bal'aa kennuun kun yaadatamaa. Innis maalidha? Namoonni firri isaanii wal ajjeesan yookiin immoo jecha afaan Oromootiin warra gumaa jennu jechaadha. Wal faana xoofoo dhuguu danda'u moo hin danda'anii kan jedhudha. Akkuma beekamu lubbuu irratti murteessuu ajjeesuus jiraachisuus kan danda'u Waaqayyoodha. Kana beekuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee garuu namni immoo abbaa dhiifamaa ta'uun dirqama isaa ta'a. Namni otoo hin beekinis otoo beekus lubbuu walii baasuu danda'a. Kun waanuma jiru naannoo baadiyyaatti keessumattuu kun kan ta'aa jirudha. Inni guddaan firri firaatiif yookiin immoo namni namaatiif diina akka ta'u dhiiga walii akka dhangalaasu lubbuu walii akka balleessu kan godhu diinni nama otoo hin ta'in daabiloosidha jechaadha. Isa kana beekuun dirqama ta'a. Haa ta'uyyuu malee egaa akkuma beekamu qaamni dhimma kana yakka kana raawwate jira. Seeraanis adabamuu danda'a, adabamuu dhiisuu danda'a. Lubbuu irratti aangoo kan qabu waa'ee lubbuu kanaa kan iyyu akkuma dhiiga Naabutee kan iyyee akkuma dhiiga Abeeliitiin Waaqayyoon
murteesse yookiin immoo waa'ee dhangala'oo dhiigaa naamutee fi kan akka Abeel Baaraakiyuu kan jedhaman dhiigni isaanii kan dhangala'ee lubbuun isaanii darbanii jiru. Isaan kanaaf kan murteessu Waaqayyoodha nuudhaa miti jechaadha. Ija kitaaba qulqulluutiin akkamitti ilaalama kan jedhu hanga dhuma viidiyoo keenyaatti nu duukaa turaatii dhaggeeffachuu dandeessu. Wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 kaasnee gaafa ilaallu maal jedha seetanii nuti immoo warra nu miidhan dhiifama akka jennuun badii keenyas dhiifama nu godhii jedha. Kadhannaan kun yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u soora keenya har'a ga'u nuu kenni yakka keenya nu dhiisi dus kan yakkinu akkuma dhiisuuf qorumsatti nu hin galchin hamaarraan oolchi malee mootummaan kan keetii hoo jedhaneetu kadhannaa. Inni guddaan wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 gubbaa irratti nuun warra nu miidhan dhiifama ka goonuuf atis immoo dhiifama nu godhi jedha. Yeroo baay'ee kadhannaa kana gaafa kadhannuu fi kadhannaa kana gaafa dubbannu dhagaamna malee obboloota keenyaa dhiisnee yookiin immoo dhiifama goonee fi yookiin immoo araaramne yookiin immoo haaloorraa deebinee gaafa dhiifama walii goonee deddeebinu hin argamnu jechaadha. Isa kanaaf egaa amma ijoolleen kun biyya Arabaatti wal baranii waan isaan beekan hin jiru. Haa ta'u malee immoo warri isaanii warra gumaa jedhama gaa jecha maatiin kan wal ajjeese jarree lachanii kan du'e isa tokkodha kan ajjeese tokkodha. Maatiin immoo sababa kanaatti wal jibbuu yookiin immoo rakkoo biraa keessa ga'uu hin qaban. Yeroo baay'ee warra gumaa jedhamanii lubbuun tokko gaafa darbe lubbuu biraa haaloo baafachuudhaaf bakka lubbuu darbee sana lubbuu biraa lubbuu baasanii deemuudhaaf namoonni hin deemu. Akkuma beekamu Waaqayyoon lolaadha maqaan isaas immoo Waaqayyoodha. Waaqayyo lolaadha maqaan isaas immoo Waaqayyoodha jedha. Warra nu miidhan dhiifama akka goonu atis immoo dhiifama nu godhi jenneetu kadhanna waan ta'eedhaaf kiristaanni isa kana maal gochuu qaba kan jiru beekuun barbaachisaadha. Inni biraan asirratti gaa wanti beekuun nuti qabnu tokko wangeela Maarqos boqonnaa 11:25 irrattis kadhannaadhaafis yeroo dhaabbattanitti samii irra kan jiru abbaa keessan immoo badii keessan dhiifama akkasiniin jedhuun eenyuma irratti illee badiin yoo jiraate iyyuu dhiifama godhaafi jedha. Isa kana beekuudhaan egaa nuti deddeebi'uun barbaachisaadha. Kana qofaa miti yeroo baay'ee wangeela gubbaa irratti bakka hedduutti barraa'ee jira. Inni guddaan maal jedha seetanii lammaffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 gubbaa irrattis isin immoo dhiifama kan jettan anis immoo dhiifaman isiniin jedha. Anis immoo dhiifama nan godhaafi naman dhiifama godhuuf sun immoo waa'ee keessaniif Kiristoos fuulduratti dhiifama godheeraafi jedha. Maal jechuudha? Isin dhiifama kan gootaniif anis dhiifama godhaafi. Isin immoo dhiifama kan isin hin gooneef anis immoo dhiifama hin godhuufi. Jechuudhaan kaa'amee jira. Kana qofaa miti walii keessanii gara laafota ta'a. Waaqayyoon immoo Iyyasuus Kiristoosin akka jirtan dhiifama waliif jedha. Jechuudhaan kaa'ee jira. Kana qofaa miti. Walii keessanii obsa taasisaa. Eenyullee abbaa buddeenaasaa irratti waan badii kan jiru otoo hin agarsiisin dhiifama walii jedha. Kiristoosis immoo akkuma kana isiniin jedha. Jechuudhaan asirrattis kaa'ee jira jechaadha. Egaa akkuma beekamu wanti asirraa baranne sagalee kanarraa akkuma dhageessanii ijoolleen kuni sababa hin beekneetiin xoofoo tokko wal faana dhuguu hin dandeenyu. Warri keenya warra gumaati. Warri keenya lubbuu wal baasaniiru. Nuti immoo bakka tokkotti dhuguu hin dandeenyu. Maatiiwwan Waaqayyoo yaada foonii fi yaada hafuuraa yookiin immoo yaada lubbuu fi yaada foonii adda baasnee beekuun barbaachisaadha. Caba keenya kan nu ilaalu miidhama keenya kan nu murteessu abbaan murtoo dhugaan. Kanaafidha qulqullichi Daawit Waaqayyoo abbaa murtoo dhugaati jedhee dubbatee jira. Akkuma beekamu ijoolleen kun waan hin beekneetiin waan hin barreetiin yookiin immoo wanta hin beekneedhaan wal haaleffatanii walirraatti fagaatanii yookiin immoo waldaa kana gadhiisanii bahuu hin qabanii. Asirratti akkuma beekamu Waaqayyoof jedhanii dhiifama walii godhanii
waaqayyoof jedhanii araaramanii gara tokkotti deebi'uun dhugumatti barumsi yeroo darbe kenname isaan hubachiise. Mucaa kana faana taa'ee xoofoo hin dhugu yookiin immoo mucaa kana faana deddeebi'ee xoofoo tokko irratti waliif hirmaachuu hin qabu jettee dubbatte. Waaqayyoof jedhee dhiifama godheera. Waaqayyo abbaa dhiifamaati. Waaqayyo abbaa jaalalaati. Inni iyyuu badii keenya baay'ee, gochaa keenya baay'ee. Egaa maatiiwwan waaqayyo irraa maal baranna akka amantaa keenyatti? Waaqayyoon jalaatii caalaa kan miidhame hin jiru ilmaan namootaatiif. Egaa akkuma beekamu abboommi isa jalqabaa diiguudhaan, waan garaagaraa hamii garaagaraa irratti odeessuudhaan, isaan eeboodhaan waraanaa, isaan akka jabbii akka hoolaatti harkisa, isaan qaama isaa hunduma hanga lafeen isaa foonsaa irraa dhumee garafamutti garafaa waan raawwatan hin beekanii dhiifama godhanii. Otoo ajjeesanii, otoo reebanii, otoo isa garafanii, otoo dheebossanii, otoo hadhaawaa itti obaasanii, otoo qullaa isa taa'isanii waan raawwatan hin beekaniitti dhiifama godhiifi jedhe. Innaa dhiifamni kan eenyuti? Kan waaqayyooti. Egaa waaqayyoon caala kan miidhame hin jiru. Lubbuun isaa ba'ee ilma namaaf jecha du'uun isaa, ilma namaaf jecha reebamuun isaa, ilma namaaf jecha beela'uun isaa, ilma namaaf jecha dheeboruun isaa kan nu barsiisa. Nuun immoo warra sanyii keenya yookiin immoo maatii keenya miidhe haaloo akka hin baane waaqayyoon waa'ee lubbuu baatee kana mana isaatiif lubbuu inni uumeef, uumama inni uumeef waaqayyoon hinaafaadha waan ta'eedhaaf inni hin murteessa. Ijoolleen kun deebi'anii araaramanii tokkummaanii taa'uun isaanii kaleessa xoofoo faana hin dhuguu hin dandeenyu maatiin keenya warra gumaati jedhanii karaa isaan har'a dhiisanii deebi'uun isaanii hubannoo wangeelaa isinii qabdan yookiin immoo hubannoo wangeelaa isin qabdan nu agarsiisa. Guddaa galatoomaa. Dhugumatti obboloota keenya dhiifama walii gootanii rakkoon qabu. Kanaan booda waaqayyoof jennee dhiisneerra. Kan wal miidhe fira keenya malee, kan wal ajjeese fira keenya malee nuun miti jettanii wangeelli jaala nu barsiise, wangeelli araaramuu nu barsiise. Otoo du'anii dhiifama walii gochuu, otoo miidhamanii waan raawwatan hin beekaniif jennee obboleessa keenya hamaaf yakka nurratti raawwateef kadhachuun hojiima wangeelaati. Waaqayyo dhiifama isiniif haa godhu. Guddaa naa galatoome. Atis isheen sagalee kana argite hordoftoonni chaanaalii keenyas guddaa galatooma. Waliif dabarsaa, sabiskiraayibii, sheer gochuu hin dagatinaa. Sagalee jireenyaa YouTube sagalee jireenyaa duraatiin yeroo san tuubii ture, amma immoo sagalee jireenyaa jenneetu jijjiirree jirra. Sagalee jireenyaa fi wangeeltuubiin kan godha. Waaqayyo sagalee jireenyaa isin dhageessu. Guddaa galatooma. Naaf jiraadha.